Hai nagaa faraarri kumsi waaqayyo iddoo faala jirtan hundumatti isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii nagaa godha warri maatiin taanii subscribe gochuun maatiinaaf ta'a warri jirtan immoo baganaaf jiraattanii har'as deebi'ee viidiyoo nyaatatiin dhufeen jira har'ammoo fakhaatiin hojjedhuuf jedha lukkuu yookiin jechuudha qoma lukkuu garuu videoon kun erga waraabamee tureera dhiifama yoon irratti dogongoraa kan dubbadhu ta'e jechuudha sagalee irratti amma waraabaa jira dhiqaatiin jira jechuudha loomii keessa godhee daqiiqaa muraasa wayii tursiiseen soogiddalee akkasitti godhee jechuudha kanan dhiqee egaa asirratti dhiqaa barbaada waan ta'eef qunqaa fi hin qabu bishaan keessa ergaa tursiisee soogiddatti godhee takkaashee ture haala kanaan nan dhiqee jechuudha. Nyaanni har'a kana hojjedhu kasbaraadhaan jechuudha. Isa dura garuu qimamiiwwan xiqqoo itti godheetiin jira. Garuu kasbaraadhaan hojjedhe jechuudha. Na wajjin turaan akkam akka ta'u waluma wajjin argina hamma kunoo dhiqamee akka kanattiin ba'ee jira. Qimamiiwwan ani itti godhadhee erfeedha, baariidha, ginger powderii, thum powderii, soogidda. Zayituni oil olive jechuudha eekini na qullubbii adii daakuusaa fi jinjibila daakuusaa akkasuma immoo qarafaa daakuusaa baarii wajjin jechuudha argan walitti hundumaati walitti godhee ka'e kun akka kana jira amma ittiin waliin hangaa jechuudha ittiin naqeeni sirrittiin itti sukkuma akkasuma immoo mana kanaaf Radiyoo ammallee maatiinaaf ta'a jechuun jaalalaan isiniin nan gaafadha obboloota kooyi kan akka kanatti godheen jira garuu kasbaraa gara dhumaatiidhaan ittiin hojjedhu waan ta'eef ergaan itti naqee waan hundumaa walitti sukkumii booda hani hanga sa'aa tokko hanga walakkaa nan teechisa jechuudha osoo mijatee naam jenne malee galgala hojjedhe yeroo itti bulchuutu jira kanoo itti godheetiin akka kanattiin Firoodii keessa galchaa jechuudha dudduuba hojiin qaba waan ta'eef amma erga gara si'as deebi'ee saayinii irratti naquuf hin jira jechuudha wal fudhate qimamiidhaan yoo ta'e gaariidha asirratti immoo firoonii baneetiin jira dursee jechuudha gorsa madaamii korraa fudhadhe isinii dabarsuuf osoo ittiin naqin dura yoo firoonii bananii gaariidha yoo ho'ee jechuudha lammataa immoo firooniin ukkaamamee jira miti tokko gaasiin balaa garaagaraa qaba waan ta'eef of eeggannoodhaaf jechuudha takkiitti kushinaa keessa yeroo baatanii hin dagattu waan keessa galchitan san jechuudha nama dudduubatti hojii qabaa sanaaf jecha akka inni ho'uuf jechuudha kan warra naqee keessa hundumaa ergaan itti godhe garuu ani zayitii jalaan dibannu iyyuu zayitii qaba waan ta'eef firoonii keessa ergaan galchee dudduubaan hojiin qabaa isiniin jechuufi nama akka kanattiin kakkaaseen jira ganaan dhiqee minxaafii ol deebisaan ture kanaafuu yeroo dudduuba hojii qabnu gaazii irratti of eeggannoo gochuu qabna hamma gaaziin sun seeraan qabachuusaa arginutti amma gaaziin kun hin dhaama jechuudha bakka banee jira jedhanii of gatuu hin danda'amu deddeebi'anii yoo ilaalani malee egaa amma xiqqoo akka kanaa bilchaatee nan garagashe jechuudha gadi nan garagashe gara kaariitti jechuudha kana akka kanattiin galagashee jira ittiin deebisa akkasuma immoo amma cinaadhaan kasbaraa koo tuumikoo qopheessuufi jechuudha ergaan xiqqoo bilcheessee ka'edha kanan itti naqu isa erga itti naqee daqiiqaa 40 akkasuma waan ta'edha kan hin tursiisu kasbaraanis kan hojjetame firiijii keessa taa'edha jechuudha muramee qophaa'ee kan turedha kanaafuu akkasuma immoo loomiidha loomii mataa tokkoof gimaashaan fayyadamee kun taalishiidha yooganaa jechuudha akka kanattiin naannittiin jedha qullubbii kana immoo mataa tokko dura isin agarsiiseera waan ta'eef mataa tokko guutuusaa jechuudha egaa kaaga baay'ina isin hojjettaniitidha kan koo amma baay'inaan qabu waan ta'eef akka kanattiin fayyadame jechuudha isa hundumaatii walirra rukutuun qaba akkasuma immoo
loomii kanaan cuunfaa loomii itti gochuutiin qabaa soogiddaa isa duraa isaaniitti baay'ee waan godheef qibamee duraatitti asitti mootuu midhumaanii fayyadame malee gizeen qullubbiitu fayyadame malee itti nanne sanatti baay'isee waan naqeef jechuudha irra taraa. Kanaaf akkasuma immoo oliivii itti naqadheen jira asitti illee xiqqeessee jechuudha. Egaa amma kinoo itti naqee sarratti waliin gaha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf dhugaa baay'ee tokko fooliinsaa beektu waan ta'eef kasbaraan akka ittiin namatti tolu maniyyuun urgeessa jechuudha. Kina akka kanaa ergaa waliitti goggodhee ka'ee nan gasha jechuudha deebisee furanii keessaa. Daqiiqaa 40 akkasiin naa fudhate garuu hin waraabne malee gidduutti deebisee tommoo galagalchee jira jechuudha. Gara gadiitti akkuma dura galabbate sana akka inni sirriitti wal fudhatuufi jiraan ani immoo salaaxaa hojjechuuf hin jira. Viidiyoo hin dheeressu jedheetiin kinoo amma gahee bilchaatee firoonikoos dhaamsee akka kanattiin bayra dhugaa baay'ee das nama jedhaa diimatee jechuudha. Maatiin koo yoo nashafe jaalatu maal jedhama yoo goggoge jechuudha akka kanattiin jaalatu. Inni akka kanatti hojjetamee nyaanni irraa akka kana fakkaataa yoo isinitti tole immoo ammas irra deebi'ee isiniin jedhaa maatiin haa ta'uu hin dagatinaa akkasuma immoo na jajjabeessaa isiniin jedhaan obboleettii keessan haaraa gara miidiyaatti as baatudha. Salaaxas immoo soosisaa akkanatti qopheessee jira yeroo isaan dhufan itti naqa jechuudha. Inni waan turtii na wajjin gootanii fi baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabajaa yeroo gaarii qabaadha.